Premier League England har'a darbii London Arsenal Fulham waliin yoo taphatu, Nottingham Forest Chelsea Manchester City Everton waliin taphata. Boru darbii Lancashire Liverpool fi Manchester United morkiin godhanii eegama. Dabalata qabna. Forest failed again. Third defeat in 8 days, each more damaging than the last. Ammas yoo yeroo naaf kenname waanan kanaan dura kilaboota leenjise keessatti hojjedhe Nottingham Forest keessatti dabaluun danda'am. Adeemsa amma jiruun garuu leenjisummaa Nottingham Forest qabxii madaalu hin galmeessine jedhe leenjisaan Nottingham Forest Ange Postecoglou taphaarra Chelsea waliin qaban ilaalchisee yaada kenneen. Premier League England torbee 8ffaan har'a waaree booda sa'aatii 8:30 eegaluun City Grounditti Nottingham Forest Chelsea waliin taphatam. Chelsea injifannoo Liverpool irratti galmeesse itti fufuuf Nottingham Forest Ange Postecoglou jalatti taphoota torba booda injifannoo jalqabaa argachuu waliin taphatu. The Blues Chelsea Cole Palmer hanga ji'a muddeetti miidhamaan dhabus Enzo Fernandez fi Moise Caicedoon deebi'anii fiiru. Nottingham Forest arra injifachuu baannaan carraan leenjisaadhaan gargar ba'uu bal'aa akka ta'e himameera. Sa'aatii 11 eegaluudhaan Manchester City Everton waliin morkiin godhus taphachimaadha. Everton ga'umsi David Moyes jalatti bara kana mul'isaa jiruu fi Manchester City ga'umsatti deebi'ee waliin mala Erling Haaland goolii galchuun milkiin tolee fi taphichaaf xiyyeeffannoo dabaleera. Pep Guardiolaan ga'umsi Erling Haaland bara dorgommii kana waan tokko akka milkeeffannu nu dandeessisaa jedheen kilabicha keessa gammachuun jiru miirri taphattoota kan bara darbeerraa adda jedheera. Matteo Kovacic miidhamarraa deebi'ee taphata jedhameera. Omar Marmushii fi Ryan Ayat-Nur shaakala hojjetaniiru. Rodri miidhamarra jira. Brighton Newcastle waliin Burnley Leeds United Sunderland Wolves Crystal Palace Bournemouth waliin sa'aatii 11 eegaluun taphatu. Galgala sa'aatii 1:30 eegaluun dursaa liigicha Arsenal darbii London Fulham waliin taphata. Taphoota 14 darban keessaa 9 injifachuun Fulham irratti riikoordii kan qabu Arsenal har'as tilmaama argateera. Gunners bara kana yeroo kamiyyuu caalaa garee ijaarame ta'eera. Taphoota injifachuu goolii ofirraa ittisuun cimina garee Mikel Arteetaan ittiin beekamuuti. Tapha kanaan Martin Odegaard miidhamaan hin taphatu. Ben White, Pero Hinkaapen fayyaniiru. Kai Havertz, Noni Maduaken shaakala hojjetanis taphichaaf hin geenye jedhan leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan dirree ofii irratti taphoota 2 bara kana injifatee hamilee kan qabu Fulham Craven Cottage taphoota 3 walitti aansee injifachuun morkata. Marco Silvan Arsenal nama sodaachisa gareen akka Awurooppaatti ittisa cimaa akkasii qabu hin jiru jedheera. This was mesmerizing from Salah. They will want to play United every week. Premier League England kanaan boru morkiin darbii Lancashire Anfield Liverpool fi Manchester United ni eegama. Premier League England si'a 20 kilaboota fudhatan lamaan morkiin walitti fidu kun kilaboota lamaaniif murteessaadha. Liverpool taphoota 3 erga dorgommii hundumaan walitti aansee mo'amee booda injifannootti araaramuudhaaf Manchester United Ruben Amorim jalatti taphoota 2 yeroo jalqabaa walitti aansee injifannoo galmeessuuf waliin taphatu. Zares Liverpool taphattoota ciccimoo akka Mohamed Salah, Alexander Isak fi Florian Wirtz qabaatus haalan hin qindoofne. Premier League England taphoota 2 Crystal Palace fi Chelseadhaan walitti aansee mo'ameera. Lammiin Portugal Ruben Amorim taphoota Premier League England 34 keessaa 10 qofa mo'atee dhiphina keessa jira. Torbee torbaffaadhaan goolii 2-0dhaan Sunderland mo'atee amma tokko kaka'umsa horateera. Rakkoo goolii galchuu fi ofirraa ittisuus kan qabu Liverpool ammoo waggoota 9 booda Manchester United mo'amurraa ooluuf of qopheessa. Arne Slot morkataa ta'uu yoo barbaanne rakkoolee goolii galchuuf ittisuu kana fooyyessuu qabna jedhe. Liverpool bara kana Premier League England goolii 13 galchee 9 itti galeera. Manchester United ammoo goolii 9 galchee 11 keessummeesse. Lamaanuu rakkoo goolii galchuuf ittisuu qabu. Kanaan dura kilaboonni lamaan taphoota 192 waliin taphataniin Manchester United 73 injifateera. Liverpool 65 mo'atee 54 qixa ba'an. Dhiyoo Liverpool dorgommii hundumaan taphoota 3 walitti aansee Manchester United injifateera. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim waadan abbaan qabeenyaa Sir Jim Ratcliffe waggaa 3 barbaachisa jedhan qabxii kubbaa miilaa keessatti argattuun jijjiiramuu danda'a jechuun ammas shakkii akka qabu ibse. Boruma Aston Villa Tottenham waliin taphata. In front of the Kop, there's no feeling like that feeling. And
they sing, they dare to sing. Leenjisaan Baarseloonaa Hansi Flick tapha liigichaa har'a Jiroonaa waliin qaban injifachuuf gara dirree seenaa jedhan. La Liga Spain torbee saglaffaan taphoota intarnaashinaalatiin booda har'a kan eegalamu yoo ta'u Sevilla Mallorca waliin sa'aatii 7 eegaluun taphata. Darbii kilaboota Kaataalanii ammoo shaampiyooniin dorgommichaa Baarseloon dirree isaa irratti Jiroonaa waliin sa'aatii 11:15 eegaluun taphata. Baarseloonaan taphoota liigichaa lamaan darban mo'amuun dhiibbaa jabaa keessa jira. Leenjisaan kilabichaa Hansi Flick garuu taphicha injifachuuf gara dirree seenaa jedhaniiru. Tapha har'aa kanaan taphattoota akkaadaamitiif carraa kennuufii mallaa jedhaniiru. Sababni isaa immoo miidhamaan taphattoota muraasa dhabaniiru. Robert Lewandowski, Gavi, Rafinha, Dani Olmo, Mark Andre ter Stegen fi Ferran Torres miidhama qabu. Dursaa liigichaa Real Madrid boru Hetafe waliin taphata. Darbii Dar Classicaliin Bayern Munich fi Borussia Dortmund har'a morkii waliin godhan ni eegama. Kilaboonni liigichaa bara kana dursa lamaan osoo hin mo'atamin walitti dhufan ammoo taphichaaf xiyyeeffannoo kenneera. Abubakar Abdallah. Chasing Adeyemi, Adeyemi's in! Adeyemi scores! Bundesliga Germaniitiin waggoota kunnan as dhiyootiin morkattoonni walii lamaan Bayern Munich fi Borussia Dortmund har'a Stadium Allianzitti morkiin waliin taasisan hawwiin eegama. Morkii darbii kilaasikeer har'aatiin dursaa liigichaa Bayern Munich sadarkaa lammaffaarra kan jiru Borussia Dortmund waliin taasisu kanaan kilaboonni lamaan liigichaan hanga ammaatti mo'atamiin lama walitti kan dhufanidha. Kilabiin Bavaariyaan Bayern Munich dorgommii hundumaa taphoota 10 keessaa 10 injifateera. Taphoota kanneeniin goolii 36 galchuu 7 qofa keessummeesse. Taphataan sarara fuulduraa Harry Kane milkaa'ina kilabichaatiif gahee olaanaa taphachaa jira. England taphataan ganna 32 tapha England Latvia 5-2 mo'ateen goolii 2 kan galche yoo ta'u kilaba isaa Bayern Munich taphoota 10 goolii 18 galchee 3 mijeesseera. Liverpool irraa gara kilabichaatti kan jijjiirame Luis Diaz goolii 5 galchuun gahumsa gaarii kilabichaatiif gahee olaanaa baatee jira. Vincent Kompany'n kan leenjoo Bayern Munich taphoota Bundesliga jaanuu injifachuun qabxii 18 liigicha dursu irratti argama. Borussia Dortmund liigichaan osoo hin mo'atamin tapha 2 qixaan bahee 4 mo'achuun qabxii 14 sadarkaa lammaffaarra jira. Dortmund dorgommii hundumaan immoo taphoota 9 hin injifatamne. Erga Ebla 2023 as kilaboonni lamaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffara taa'uudhaan morkii waliin taasisanidha. Morkii kilaboonni taphattoota sarara fuulduraa jajjaboo qaban lamaan waliin taasisan kanaan Harry Kane immoo Ruwaasii keessaa kilaba isaa eenyutu injifannoo gonfachiisan kan eegamudha. Ruwaasiin barana goolii 7 galchee injifannoo Dortmundiif gahee olaanaa taphachaa jira. Taphataan sarara qarqaraa Karim Adeyemiin tooftaa taphaa 3-4-2-1 leenjisaan Niko Kovac hordofaniif taphataa mijataa ta'aa jirudha. Adeyemiin goolii 3 galchuudhaan 3 mijeesseera. Kilaboonni lamaan morkii waliin taasisaniin kilabiin Bavaariyaan Bayern Munich olaantummaa qaba. Taphoota 137 waliin taphatanii Bayern Munich 67 yoo mo'atu Dortmund 37 injifate. Tapha 33 immoo qixaan baani. Dortmund taphoota kunan darban Bayern Munich waliin taphate keessaa 8 injifatamus taphoota 3 asaananiin garuu Bayern Munich mo'achuu hin dandeenye. 2024 Allianzitti Dortmund 2-0dhaan erga injifate as bara dorgommii darbee taphoota lamaanuu qixaan baani. Leenjisaan Borussia Dortmund Kovac akkuma bara darbee Munichitti taphanne injifachuuf taphanna jedhani. Carraa gaarii uumuun injifachuuf cimnee morkannas jedhan. Taphichi halkan sa'a tokko walakkarraa eegaluudhaan taphatama. Bundesliga Jarman kanaan har'uma Heidenheim Bremen waliin yoo taphatu Cologne Augsburg keessummeessa. RB Leipzig Hamburg waliin yoo taphatu Mainz Leverkusen Wolfsburg Stuttgart keessummeessu. Boru Freiburg Frankfurt waliin Saint Pauli Hoffenheim waliin taphatu. Is waiting for these chances to use the speed. Shaampiyooniin Firaansi PSG liigichaan injifannootti deebi'uuf rakkateera. PSG'n tapha liigichaa torbee 8ffaadhaan dirree isaa Parc des Princes Eda Strasbourg waliin taphate goolii 3 qixa ba'e. Kilabichi goolii Barcolaan daqiiqaa 6 irratti galcheen dursa qabatus Joaquin Panchili fi Diago Moreren gooliiwwan 2 galchaniin Strasbourg lakkoofsisanii 2 fi 3 dursaa ture. Taphataan lammii Arjentiinaa Joaquin Panchiliin boqonnaa deebii daqiiqaa 49ffaa irratti goolii lammaffaa fi kilaba isaaf goolii sadaffaa galchuunis dursummaa isaanii bal'ise. Ta'us shaampiyooniin Firaansii fi Awurooppaadhaa PSG'n goolii 3-1 durfamuu irraa ka'uun gooliiwwan Goncalo Ramos peenaalitii fi Seenii Maayooluun taphaan galchaniin boodaa ka'uun qixa ba'e. Taphataan PSG Deezarii Du'ee fi akkasuma hangafni isaa Strasbourgiif kan taphatu Jihali Duheen goolii tokko keessatti hirmaataniiru. Shaampiyooniin liigichaa baroota arfanii darbanii PSG'n tapha torbee 2 walitti aansee qixa ba'uun liigicha qabxii 17 dursaa jira. Strasbourg qabxii 16 itti aana.
CBE Premier League Itoophiyaa bara kana kilaboota 20 hirmaachisuun magaalota 4 Finfinnee, Hawaasaa, Adaamaa fi Dirree Dhawaatti dorgoma. Kilaboonni liigichaa ramaddii lamatti qoodamuun kan dorgoman yoo ta'u torbee shananiin jalqabaatiin ramaddii aan magaalaa Hawaasaa ramaddii baan Finfinneetti dorgoma. Ramaddii baarraa har'aa guyyaa sa'aatii 7 eegaluudhaan morkiin Itiyoo Elektiriik Shaggar waliin taphatan gamanuma ni eegama. Har'uma waaree booda sa'aatii 10 eegaluu Naggeellee Arsiin Arbaa Minci waliin taphata. Ramaddii baa magaalaa Hawaasaatti dorgomuun sa'aatii 9 eegaluu Yuunivarsiitiin Walwaaloo Dagiraad Buna Sidaama sa'aatii 12tti Dirree Dhawaan Hawaasaa waliin taphatu. OBN taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa tamsaasu waldaa aksiyoona Pirimeer Liigii Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteesseera. Baankiin Daldala Itoophiyaadha immoo mirga moggaasa maqaa liigichaa waan injifateef CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa jedhamuun waamama. yeroo hundumaa gammachuu koo